Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Dream Media irraa oduu isaatii kan isinitti himna. Oduu waliin kan isin waliin turu ani Eebba Geetaachooti. Fiilmii afaan Oromoo haaraa Abbaa Malkaa jedhu guraandhala 16 galma tiyaatira biyyoolessaatti kan eebbifamu ilaalchisuun guyyaa irraa ibsi miidiyaaleef kenname. Ibsa miidiyaalee kana kan hordofee Sanyii Cannaqaa akkaataa nutti qindeesseera. Fiilmiin afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu dilbata dhufu galma tiyaatira biyyaalessaatti eebbifama jedhame. Barreessaa fi qopheessaan fiilmichaa Leencoo Fiqiruun eebba fiilmichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Fiilmii sanbata guddaa kana galma biheeraawwitti yookaan galma tiyaatira biyyaalessaatti kan eebbisuudhaaf deemnu fiilmii Abbaa Malkaa ilaalchisee ibsa miidiyaadhaaf kennuuf as tol geenye. Qabiyyeen fiilmichaa afoola dhugeeffannaa fi beekumsa akkasumas safuu fi duudhaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uusaas ibsee jira. Qabiyyeen fiilmii keenyaa folkloorii isa jedhamu yookaan immoo beekumsa hawaasaa jedhu gaafa afaan Oromootti hiikamu. So beekumsa hawaasaa yookaan immoo filosoofii kan jennu ilaalcha uummata Oromoo jiruuf jireenya isaa teessuma lafa isaa bariituu ganama isaa dhiituu galgala isaa olmaa guyyaa isaa uffannaa isaa duudhaa isaa aadaa isaa so wantoota kana irratti xiyyeeffata. Dabalataan fiilmichi indaastirii fiilmii afaan Oromoo daran guddisuuf kan kaayeffate ta'uusaa seeraniiru. Indaastirii fiilmii keenya yookaan immoo fiilmiin afaan Oromoo chaalenjiidhaan guutamaadha. Kanaafi chaalenjii guyyaatiin taaneetu muraasadha because parsantiin 99.99999 chaalenjiidha. Mana barumsaarraa banuurraa ijoollee kana leenjisuurraa baajeta kan argachuurraa jalqabee waan hundi isaa chaalenjii hojii wal qabatuu fi yeroo chaalenjiin nu mudatu addaabti gochuurraan kan ka'ee badaamayyuu sarpiraayizii yerootti ta'uu dhiifneetu itti baay'ata jechuudha hojii kana keessatti. Fiilmiin Abbaa Malkaa hirmaannaa barattoota akaadaamii taatummaa Abbaa Lataan kan hojjetame ta'uu kan eeran akaadaamichi hanqina aartii afaan Oromoo furuuf kan hundaa'e ta'uusaas ibsanii jiru. Egaa sagantaa keenya keessaati immoo inni hangafni ijoollee kana barsiisuudha. Barsiisuu cinatti immoo dandeettii isaanii akka isaan baasanii argisiisaniif qormaata yookaan immoo barnoota daree keessaa ammam akka baratan waan ittiin teestii goonu acting show qabna. Acting show keenyas immoo Abbaa Lataa acting akaadaamii YouTube channel irratti tamsa'aa ture. So barattoota barsiifnee show isaanii dorgomsiifnee yeroo adda addaadhaaf dabarsaa turre immoo keessaa warra dandeettii gaarii qaban filannee warra kaanis itti hirmaachifnee fiilmii experimentaalii jedhamu yookaan movie experimental movie kan jedhamu yookaan immoo fiilmii qorannoodhaan dhiyaatu erga waggaa tokko walitti dhaabaanee booda amma asitti gadi baafnee ibsasaaf dhufneera jechuudha. Fiilmicha irratti taatonni waliigalaa hirmaatan 100 ol kan ta'an yoo ta'u qulqullina sagalee jabina ogeessotaa fi saayinsii fiilmii akkasumas fiilmii afaan Oromoo gara indaastiriitti jijjiiruuf fiilmii humna jabaa qabu ta'uusaas ibsanii jiru. Irra caalaa isaanii fiilmii hojjechuu qofa osoo hin taane rakkoo industirii fiilmii afaan Oromoo furuudha hundeerraati. Ijoolleen nu barsiisaa jirru amma nu jalqaba kana fuunee ittiin achaa baanu malee kan dhimma itti ba'u kana booddee namoota fiilmii afaan Oromoo fiilmii industirii afaan Oromoo keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan fiilmii afaan Oromoo keessatti rakkoo ogeessota jiran furuudha irra caalaa jechuudha. Malee fiilmii karii yookaan fiilmii hojjechuu qofa miti jechuudha. Qulqullina wajjin wal qabatee dhuguma dubbachuudhaa fi qulqullina guddaadhaan hojjechuu yaalleerra. So isa keessaa immoo agarsiistuu tokkoffaa kan ta'e mana barnootaa banuu keenyadha jechuudha. Manni barnootaa banuun keenya kaayyoon isaa inni tokkoffaan qulqullina aaktingii fiilmii afaan Oromoo keessa jiru bilookingii isaa achi keessa jiru isa jiru furuufudha jechuudha. So isarraa kaafneetudha jechuudha kan qulqullina eeguu jalqabne jechuudha. Imagine ji'a ja'aa fi fiilmii kana hojjechuudha ijoollee kana kan barsiisaa turre kutaa barnootaa keessa galchine jechuudha. Qulqullina waan kana eeguu keessaa kiraateeriyaan tokkoffaan isa kana jennee waan amannuufi jechuudha. Kanaaf ji'a ja'aa fi barnoota irra turre sana booda immoo ji'a 8tiif immoo pre-production isaa, production isaa, post-production isaa irratti hojjechuu yaalleerra. Qulqullina siinimaa isaadhaan 4K'dhaan dhiyeessuu yaalleerra. Kostuumii isaa irratti kostuumii haaraa, kalartoonii haaraa experimentaalis waan ta'eef walitti fiduu yaalleerra. Lammata fiilmii afaan Oromoo keessatti amman beekutti gaa experimental movie
ammoo banna ko targeen beeku so amma danda'ametti eksperimentaalii gochuu yaalleerra. Fiilmiin Abbaa Malkaa kun yaadamni isaa akka Afrikaatti waan hojjetameef sagantaalee garaagaraa irratti akkasumas Netflix irratti akka gadhiifamuuf hojjetaa jirra jedhan. Fiilmiin kuni kalarii afrikaanizimii akka qabatuufis yaalii tokko goone rakkuma sila isiniin jedhee eksperimentaalii cinatti. Kanaaf fiilmi feestivaaliiwwan adda addaa irratti hirmaachisuudhaa fi propose gooneerraa yaaliitti jirra. So boordii hundeessineerra akka internationalitti so boordiin hundaa'ee jira. Eebba kana booddee warra fiilm feestivaalii kana wajjin diilii goonaa sana malees Netflix irrattis bifa ittiin fe'amuu danda'uun waan tokko diilii irra jirra ejjentoota tokko wajjin wal dubbisaa jirra. Fiilmiin Abbaa Malkaa kun dilbata dhufuu guraandhala 16 bara 2017 sa'aatii 7:00 bakka hayyoonnii fi keessummoonni affeeramanitti galma tiyaatira biyyaalessaatti akka eebbifamus ibsanii jiru. Galma Biheraawwitti anis amman beekutti fiilmiin afaan Oromoo yeroo jalqabaaf eebbisamuu deema. Tiyaatirri akka eebbisame hundi keessanuu quba qabdu. Kan tiyaatirri lamaan tokko eebbisameera natti fakkaata. Gama muuviidhaan yookaan garuu gara fiilmiidhaan immoo inni kun isa jalqabaa ta'a jedheen yaada. Sanaaf achirratti immoo keessummoota kabajaa gurguddaa ogeessota fiilmii namoota dhiibba'oomtota yookaan immoo kan jennuuni bakka argamanitti namoota gurguddaa bakka argamanitti qaamonni mootummaas miti mootummaas bakka argamanitti qaaymin xaafii isa jedhaniin inni eebbisama. Magaalaa Finfinnee keessatti konkolaattota lakkoofsi gabatee isaanii hin mul'anne maxxanfatan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka jiru poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalattii keessatti lakkoofsi gabatee konkolaattota hin mul'anne balaa tiraafikaa fi yakkaaf yaaddoo ta'aa dhufuu eeruun konkolaattota lakkoofsi gabatee isaanii hin mul'anne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraatus rakkoo jiru sadarkaa barbaadamuun furuu akka hin dandeenye ibsameera. Akka dambii lakkoofsa 557 muraa 2016 dhiyeenya hojiirra ooleen konkolaattota lakkoofsa gabatee hin mul'anne maxxanfatan balleessaa jalqabaan birrii 1500 kan adabsiisu ta'uun ragga'eera. Haaluma kanaan guraandhala 16 bara 2017 irraa eegalee konkolaattota lakkoofsi gabatee isaanii hin mul'anne maxxanfachuun socho'an irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uunis hubachiifameera. Yuunivarsiitii Wallaggaatti konferensiin qorannoo idil addunyaa gaggeeffamaa jira. Konferensiin kunis mata duree qorannoowwan kalaqaa fi teekinooloojiitti gargaaramuun gara gochaa fi imaammataatti jijjiiruun tajaajila sirna fayyaa fooyyessuu jedhuun gaggeeffamaa jira. Konferensicha irratti ministeera deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa haasawwa taasisaniin tajaajila wal'aansa fayyaa ceesisuuf qorannoowwan hojjetaman kalaqaa fi teekinooloojiin utubuun hojiitti hiikuu gaafata jedhan. Akka biyyaatti tajaajila wal'aansa fayyaa qaqqabeessaa fi walqixa ta'e waliin ga'uuf mootummaan gochaa akka jirus dubbataniiru. Ogeeyyiin ogummaan akka ga'ooman sirni bulchiinsa fayyaa akka ammayyaa'u tajaajila fayyaa dijitaalessuu fi madda faayinaansii tajaajila fayyaa hirkattummaa keessaa baasuun dandeettii biyya keessaan cimsuu irratti hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tasfaayee Lammaa gama isaaniin yuunivarsiitichi qorannoo fi qo'annoo rakkoo furan hedduu hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Konferensii kana irratti yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa fi alaarraa qorattoonni garaagaraa bu'aa qorannoo isaanii dhiyeessaa jiraachuunis ibsameera. Itoophiyaatti gabaa kaapitaalaa eegalamee guddisuuf Ingiliz deeggarsa akka taasistu ministeerri muummee itti aantuu biyyattii Anjeelaa Reenar ibsan. Anjeelaa Reenar biyyoonni lameen waliin hojjechaa jiraachuu eeruun abbootiin qabeenyaa Ingiliz hojiilee investimentii damee enerjii, geejjibaa fi kanneen biroo akka cimsan ibsaniiru. Itti dabaluunis gabaa kaapitaalaa dhiyeenya Itoophiyaan eegaltees daran guddisuu fi deeggarsa akka taasisanis dubbataniiru. Ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shideen gama isaaniin tarkaanfii haaromsaa mootummaan fudhate dinagdee biyyattii akka dadammaqse dubbachuun keessumaa waggoottan 6 darban damee hedduu irratti misooma dinagdeen bu'aalee olaanaan galmaa'u yaadachiisaniiru. Dhuma irrattis mootummaan Ingiliz deeggarsa misoomaa garaagaraa taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turanii hanga yoonaatti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa.